Hacee ajjeesisuuf kan murteessitanii ergamtuu keessan hidhaa baastanii eenyuma abdattan eenyum bakka buutan dhugaa waliin dhahuun waliin wal hooggantan maaf wal ilaalu hubachuu dhabne warri hacee ajjeesise maaliif hin qabamne edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun adda baasu hunduu waliif yaadu kan ajaa'ibu kana naanna dinqu ajjeesaaf ajjeesisaan harka dhiigaan wal dhiqu. Kan hacee ajjeesisee nyaate qeerroo fi qarree dabalatee kan dhiiga kee gadi naqee waakkate gaggeessaasiif malu si dhorkate edaa anuu gowwaa kanan kana yaadu eenyuun gaafadhu hunduu waliin nyaatu mootummaanis haa ta'u warri mootummaa dhiiga hacee nuu baasaa hin beektu hundumaa. Ammas gara fuulduraas waaqaa gaditti dhugaan kee warra si ajjeesee fi mucayyoo si bira turte bira akkasumas namoota hedduu bira jira. Eenyumtuu anaaf qulqulluu miti ani qulqulluudha kan jedhu yeroo darbes dubbadheera dhugaa abbaa warraa koo dhugaa fi jiraatee dhugaaf darbee goota ija barbadaa darbeerre jiraatee sin caalu darbeerre sin caalu akka dhugaa isaanuu baastan ammas sinin gaafadha. Paayiratti mootummaa nama nyaataa dhiiga ilmaan Oromootiin qaama dhiqatu kana deeggaran wanta isa deeggaraniif osoo hin beekne warroonni gartee nama kana gartee gatii inni ani Oromoodhaaf hin jedhe qofaaf jala fiigan jiru. Har'a namoonni gartee ati sabboonummaan maal Oromummaan maal inni kun waliif maal jettee yoo gaafatte si deebisuu hin dandeenye. Warroonni gartee har'aan tana wantoota akkanaa kanaa so'an yoo ilaalte ta'e namoonni kun dhaabbatan qaban bakka irra oolan kan burumbulan jechuudha. Kanaaf immoo deebisaa laachuu dhiisnee naamusa gartee qabsittiin nurraa feetu saniin haawachuu bakka takkaas hin geessu otuma gartee shanee dhabamsiisne jetturraa huunoo kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo eessa ture baadiyyaa Wallaggaatii fi baadiyyaa Gujii ture garuu har'aan tana babal'atee margee dagaagee Oromiyaa kutaa 11 keessa diina isaa adamsee foon allaattii sooraa jira. Isa kanaaf immoo kan nu barbaachisu waca osoo hin taane olola osoo hin taane hojii. Hojiin immoo har'aan tana waraanni bilisummaa Oromoo wanta hojjetu jiru beeka. Wanta kana immoo gartee bakka mootummaanis argutti ija isaa jalatti lolee lolchiisee injifachaa jira. Isa kanaaf immoo nuti injifannoo isaa sanii bakka godhuuf naamusa akka isaanii san qabaachuu isa gartee dandeenyu gorsuu kan hin gorfamne taanaan immoo keessa harka gurrachuudha. Kana achitti isaan ajandaa nuuf kennanii ajandaa arraba yeroo garaagaraa dhufanii wanta gartee kan nuti sagantaa keenya jijjiirruuf wantoonni isaan godhan isa kanaadha. Garuu immoo gaafii yoo gaafatte isaan dhiisiiti Abiy Ahmed gaafii Oromoodhaa deebisuu hin danda'u. Impaayirattiin guutuun gaafii Oromoo deebisuu hin dandeessu. Gaafii Oromoo immoo kan deebisu qawwee duwwaadha. Erga qawweetti amanne immoo olola diinaa olola waca gartee gadeen irra miidiyaa kanarraa wachuu dhiisnee arrabsoo isaanii wajjin kokkee wal qabuu dhiisnee hojii qofarra jabaachuun nu barbaachisa. Galatooma. Isa tokkoon geerara. Geerarsa artist Khadir Saidan geerara jechuudha. Artistii gameessa Oromoo. Geerari jettuu qamiin imma gootarra seenaa gootadheen qabu seenaa gootummaa haddaara. Taaffiin koo fuuldura gootota amma kanaan dura gochaan gufaanarra gootummaa abaabootiin jeenummaa abboodhaatiin imala daandii jaraay dhiiga kan koonna dhiigaa lafee kan koonna lafa foon isaanii naaf ragaa hawwi qaata dabree irraa hafuun naafafa geeraree baallii kaayyadhee xiqqolleettiin salfadhu abaabootu nagoota abboo kiyyaa durgata bakka isaanii nan qadhu faraqaatoon falmadhaay onnee isaaniitiin dhaalee caayaa isaaniitan oole faraqaatoon fafeessu eeboo hastaa abboole qaqaa keessa hagooge siiniin diina haxaawee. Edii afrootiin garaagarummaa hin qabu abboleessoo. Ana kanatti kan hin beeku Oromoo. Akkas. Kanaafuu waa'ee teediitti dhiisaa. Alaabaa matanaa Oromoon balaaleffatee raasiniin jechuu kiyya gamii tokko yoo afaan Oromoo waliin beennu. Kanaaf anammaa kiyyatti anamma hoggaan mana kana banu teedii afroo